gadi waamanii karra keessatti nama biraa waamsisanii karra keessatti ajjeesan nama afurtaanii isa ajjeesanii inni akkuma kilaashii ofitti hirkisee jiruuni waamnan gadi ba'e gaaddanyaa isaa harka duubatti hidhanii waamsisan waan dubartiin keenya gootu isinitti hima waamsisanii inni baabaaluu akkam nagaa jirtaa gabbaa'e isa karruma keessatti ajjeesan isa ajjeesanii fiigatti dhufan waggaa takka lamatti dhokaasan hin dhageechi gubadhee waggaan hin dhageechi kilaashii duraanuu xabbaqaa hiikkatee jira woomanni karra balbalmarra ga'u jara lama keessaa ajjeefte dubartii lalaal ilmoota akka bichaa qaban gizeessan hin beekan inni fiigee isa karra keessatti ajjeesee kilaashii fudhachuu dhufu balbalmarratti abbaasaa dibbiin goote tokko sunis fiigaa dhufe dibbiin goote kaafte achumaan reeffa gattee badde achi ishiin achumaan iyyite achumaan ollaan ba'e manni keenya safaraadha garuu dubartiin keenyaa waan akkanaatu hojjetti kanumti nuti keessisiisee nu warrabsiisu tokkoffaa ijoollee teenya wallaaltu numaan beeyne biyyarraa baatee hin gooyyomti maaliif goowwaan hin jedhan kaayyoo biyyaa baatee maaliif wallaalti amantaa jijjiirrachuu biyyarraa baatee amantaa jijjiirrachuu barbaade biyyatti maan jijjiirratin galtee biyyatti jijjiirrachuu heerumuu biyyaa baatee yoo heerumuu si barbaachise galtee hiyyeessa biyya keetii hiyyeessa maatiin kee beeku hiyyeessa hoo maatiin kee inni si baddale boru qabachuu danda'u zariin kee onni dhiibbaa tokko sirratti geessi kakabuu danda'u horro bal'aa biyya isaan beeyne diqaalaa waa tokko hin beeyne ka waa tokko jireenya har'aa duniyaa boru baddu duniyaatti amanutti laayiteetti of kennite nullee tuulama muluu nu arrabsiisaa jirti kanarraa shamarran teenya of eegaa kaayyoo biyyaa baataniif hin wallaalina heeruma hoos hin barbaachise biyyatti galaa heerumaa maatiin keessa sinaa heerumsiisu maqaa keenya nun balleessinaa nun arrabsiisinaa sababa keessaniin tiskee horro bal'aa maayyiniin donqooroni akka nun arrabsine jechuun barbaada galatooma anillee karaarran deemaa jira maal hin qabu tiskeen illee kabaja qabu sanatti of kennitanii of nyaachistanii nus as deebistanii hin arrabsiisinaa nuti saba keessaniin waan garaatti nu gubatu hin qabu yeroo garaa ni dhageenyaa hin argina miidiyaa kanarratti kan baasee tiskee kanaadha dubartii haadha keessaa buleettii qabu okay jaalatte inni kan baasee miidiyaa kanarratti wanna safuullee namaatti safuu aadaa irratti illee hin jirre kan hojjetu tiskee biyya arabaa kanaadha. Mee ijoollee tuulama jennu kan okay amantii soo dhufne mee ijoollee biroo amantii biroo kan immoo ijoollee tuulamaaf kana qabatee waa'ee kana hojjetan agartanii isaan garuu yakki isaan hin hojjenne jiru maaliif tiskeedha horiidha kanas hin godhu isaan ittiin kalaayina bakka kalaa'uun isaanii isinitti hafu isaan wajjin rileeshinii kamuu uumatina akka horii dhufeetiin naasin tiiktookii banattan sin jala ooltee bulti hin agarra hin gubadhi sin jala oolte guyyaa lama guyyaa sadii sin jala oolteetti arraba ishii mi'eeffattee borummoo ringii keessa sin gashi kiyyoo keessa sin gashi si wajji waan goonuu qabdu kan dalagachuu baate akka obboleessi koo jedhee dalagachuu baate dalagachuu galii kana tiskeen mee biyya Dubaay keessatti maal dalageeti birruma keessanii nime qarsuma dubartiirraa nyaatuu nime kan inni suuqa banatee mana maal jettan mana boqonnaa ijaazaa jettanii mana ijaazaa 3 qaba jedhan eessaa fide Dubaay irratti mee dhiirri akka dalagaa baay'ee hin qabne hin beekna hin dhageenya bira jiraachuu baannu bakka sana so eessaa fide dhiiguma kee dhugee dhiiguma kee dhugee adaba kutaa haadha kee gargaara abbaa kee gargaari dhiira foqoqaa jala foqoqiin tiskee jala foqoqiin kanaadha yuusni waan argitee gadi baates waa tuulamarraan haa tokko gahumsaan qabdan beekumsaan qabdan kan beekumsa qabu kan gahumsa qabu utuu waa'ee tuulamaa dubbatee tuulamni eenyu akka ta'e hin beeku nu hubata waan ta'eef. Nama daffisaa dhiiga namaatu isa keessa jira dhugaa awwaalame isa keessa jira waan ta'eef isa takkas isa godhaa jechuu barbaadetinne isa lammaffaa irratti namni kaleessa dogongoreera ilma namaatti namni kamuun dogongora du'aa mucayyoo tanaallee rarraasuurraa kaleessa maa dogongortee akkas goote jechuurraa warra hafe gorfachaa dhugaa ishiillee immoo baasuun namoota hafe
hafe kanaadha jechuu barbaadeetini. Lammaffaa ammoo namichoon kun ammallee wanni inni deemuu fi waa'ee gandaa keessarratti waa'ee gandaatitti gaafa galchanii namni gara gandaati irratti waan biraa deebisanii haasa'anii inni gaafa san ganda keessa dhokachuu barbaada. Gara amantaa yoo ta'e immoo gara amantaatitti deebisanii namoonni wal dhaba waan ta'eef dhugaa mucayyoo achirra deebisee shaffanuu barbaada. Akkuma gaafa duraanii ragaa ifa jiru fidii gaafa jedhanii gara naanna'ee gara siin dha'uusan jechuudha. Namni dhiiga namaa dhuguu hin dhidhiitata maaliif dhiiga namaa santu gugguba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo namichoon kun lammaffaa wanni kun akka tasaa ta'ee ol baheeti malee kanaa olillee jiraachuu danda'a. Maaliif inni achi keessatti mana ijaazaa jedhasan keessatti kanaa olii jiraachuu danda'a jechuudha. Isinis hin beektee nus hin beeknaa Dubaayin keessatti namni hojjetee akkuma jiraatutti jiraata jechuudha. Waa'ee uummata mana ijaazaa keessa jiraatu osoo takkaa lamaan gad fuudhanii hedduu takka nama aarsa fakkaattonni akka isaanillee baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf lubbuun namaa immoo yookiin lukkuu miti lukkuunoo akkaataa itti namni yoo beekumsa qabaate lukkuma takka dhattee ajjeeftu karoora ittiin ajjeeftutu jira waan ta'eef jechuudha. Lubbuun lukkuu saniitu garaasi nyaatti. Lubbuun ilma namaa miti inni safaaxumatti qabee lubbuu baatee dubartii ajjeesuu jechuun jannummaa miti. Wallaalummaadha malee inni amma lubbuun dubartii ajjeesee inni asirratti bahee aadatu kuni inni akka ilaalcha mataa kiyyaatitti waan hantuuta ajjeesetti ilmi dhiiraa tokko dubartii ajjeese jechuun inni beekumsa hin qabu jedheetini yaada. Dhiira ajjeeftee dhiirarra addatti malee dubartii akka isaa haadha isaa obboleettii isaa niitii isaa hiriyyaa isaa ajjeesee asirraa dhugaa isiidhaa hossee waa meeqa isii balleessanii mallaqa ishii dhooggatanii jireenya ishiidhaa balleessanii maatii ishiidhaa balleessanii amantaa ishiidhaa jijjiirsisanii waan meeqa isii godhanii har'a mootiyyuu akkasitti bilaasha ishii balleessanii akkanatti haasa'uun hedduu takka nama guba nama kamuu ta'e kutaa kamittiyyuu dhaladhu kutaatti galchuu osoo hin taane deebitanii namni miira keessallee galee gandummaa arrabsoo osoo hin taane namichuma kanaa fi fakkaattota isaanii keessarratti arrabsanii haga dhugaa mucattii kanaa baatutti jechuudha. Isa lammaffaa warroonni icciitii kennan yookiin icciitii namicha kanaa bakka inni jiraatu akkaataa inni itti jiraatu warri kennan deebsi immoo waan wal mari'atan wanna asirratti namni hunda nyaata malee hunda hin dubbatu keessa wal quba qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jedheetiin yaada qaba. Lammaffaa namoonni baay'een isaanii dhugaa mucayyoo tanaa ka beekan hin dhabaman jechuu barbaadetanii ka beekan isin jiran. Biyya kana keessatti waan ragaa ofii keetti argite malee wal sodaatanii jiraatan wal sodaatan. Tokkoffaa lakkoofsuma seera biyya kanaa keessatti qaxxaa waan sayyoo ati wanna jedhe malee inni sodaatan ilmi namaa wal sodaatanii akkuma jiranii wal sodaatanii namicha kanarra taa'utti jiranii inni osoo biyya nafii keessa jiraate yookiin biyya Itoophiyaa san keessa jiraataate namichuun kun jecha haganaa tana jedhuu miti dubbachuu hin danda'u jechuu barbaadeeti nam biyya namaa keessa waan jiruuf akkana ta'uu jira. Dhugaa mucayyoo tanaan borabbi haa baasu lukkuudhaa miti namni ka lubbuu namaa ajjeesee birrii 50 kaffala jedhu birrii 50 yeroo ammaa kanatti daa'imni waggaa 15 gabbaatee aramaa tokko yoo aramte fiduu dandeessi. Inni yoo ilma namaa lafarraa fixee dhiigni namaa isa daffisee jiraate ammallee miskiintitti haftee akka itti hin daballe yookiin ka dhuffatanii lubbuu isaaniitiin doorsifamanii jiraatan baay'een jiraachuu danda'an isin jechuun barbaada. Dhugumaan hedduu takka na aarsii akka mataa hiyyaatitti waan jiruun isin bira jirraa jajjabaadha. Obboleettii teenya kan duute suni hariyyaa teenya haadha teenya waan hunda teenyadha jechuudha. Dhugaan ishiidhaa hedduu takka na guba jechuu barbaadeetiniini akkasiinidha isiniin jedhaa. Warroonni mana ijaazaa fakkeenyaaf ammallee asitti mana ijaazaa yeroo deemtanii akka nama bakka isin deemtanii waan isin irra deemtanii maatii keessa sirriitti maatii keessanitti waan irra jirtan hubachiisuu dirqamaadha. Lammaffaa immoo manni mana ijaazaa kun akkuma jiru jira hundumtisaa hunda dubbatan malee hunda nyaatan malee hunda hin dubbatanii. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Mallaqa keessan isaanitti hin kennina isaan irraa hin ergatina. Keessattuu uummata zaqatee akkanaa kan uummata Oromummaa himattutu hin tan akkanaatu Oromummaa wayituu hin qabdu Oromummaa ishiidhaa fudhattee mataan gadaasee hintuu lubbuu namaa baaftee qabeenya namaa nyaattee ullama nama balleessitee jireenya namaa balleessitee hedduu takka nama aarsa jechuu barbaadeetini. Kanaafuu maatii keessan quba qabaadhaa. Warri hafes of eeggadhaa isinin jechuu barbaada. Nagaara naa tura. Okay, obboleettii keenya galatoomi. Nuti gandummaa sin qabnu tursanii nu beektu. Gandummaa sin qabne amantii jala akka dhokanne viidiyoo inni gabaabduu dubbatu sana keessatti
anillee otoo uummanni musliimaa nan gargaarini aniyyuu kudhanii keessan inni lubbuu keessa 100,000 kaffalaa jedhe. Asirratti waan beekuutu jira. Seentu warreen kuteelee yaadan jalqabeessa. Warreen nyaamatti jala seentu otoo gandummaa yaaduu baanne gandummaa jalaa bayi amantii jalaayis bayi jedheetti qaamonni yeroo kaan miidiyaa